Akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtoota hordoftoota YouTube kiyyaa hundi keessanuu har'aan kana barannoo afraffaa sagalee dheeraa fi gabaabaa irra geennee jirra. Barannoolee sadan darban keessatti akka wanta baay'ee isin fayyaduu fi irraa fayyadamtanis hedduu abdii guddaan qaba. Barannoo kana keessatti immoo kaniin ilaallu sagalee ilaalla jechuudha. Jecha tokko ijaaruuf, jecha tokko barreessuuf sagalee nu barbaachisa. Sagaleen nuti baasnu kun gabaabaa dheeraa jenneetiniin iddoo lamatti qoonna. Fakkeenyaaf sagalee kenna sagalee dheeraa jecha sagalee dheeraa sagalee dheeraa dheeraa fakkeenyaaf dee yoo jenne fakkeenyaaf dee jenna jechuudha. Saa sagalee dheeraadha. Buu boo caa laa faa. Sagalee dheeraa jechuun sagalee kana jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa jecha salphaa wayii yoo fudhanne laa isa kana fudhannee laa faa tana yoo itti dabale faa yoo itti dabale jechi kun sagalee dheeraa qaba jechuudha. Laafaa jennaan jecha laafaa jedhu nu uuma jechuudha. Laafaa jenna. Fakkeenyaaf jechoota sagalee gabaabaa ta'anillee asitti isinii haa barreessu. Gabaabaa warri ta'an fakkeenyaaf laa faa boo caa naa maa jechoonni kunniin ni jira jechuudha. Sagaleedhaan kunniin maal sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa jechuun maali? Sagalee dubbachiiftuu lama qabu yookiin lama qabu maal jennaan? Sagalee dheeraa jennaan yookiin immoo sagalee dheeraa jennaan. Fakkeenyaaf isa biraallee ni fudhachuu dandeenya jechuudha. Bee fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf bee fudhachuu dandeenya. Dee fudhachuu dandeenya. Dheeraa jechuun sagalee dheeraa. Deeme deeme dee. Koo kootu sagalee dheeraa. Fakkeenyaaf amma as keessa sagalee laafaa keessaa maa fudhannu mana dheeratu jechuudha. Maa naa maa tuni maadha tuni naadha. Mana jennaan. Mana sagalee gabaabaadha jechuudha sagaleen isaa. Fakkeenyaaf laafaa jennee laa jenne kana yoo waamnu laa buu boo caa laa faa bee dee koo jenneetiniin dheeressina jechuudha. Sagalee kana sagalee dheeraa jedhama. Kunniin kun sagalee dheeraa jedhama. Sagaleen laafaan kun immoo laa faa boo caa maa naa. Fakkeenyaaf lafa xumurree jirra jechuudha. Boca xumurree jirra jechuudha. Boca jenna malee boocaan jennuun isa kanaan boocaan jennuun boocaa yoo ka jennu taate akkana jechuudha. Boocaa kun hin ta'u jechuudha. Afaan Oromoo keessa jecha akkana jedhu hin jiru. Kanaafuu boca jennaan jechaadha. Asirraa kootu yoo ka jedhu taate sagaleen jalqabaa dheeraadha. Sagaleen lammaffaa immoo gabaabaa jechuudha. Kootu aboo kootu mucayyoo tana akka dhuftu yookiin immoo mucayyoo tanaan koottu siin jedhee abbaan kee koottu siin jedhee abbaan kee koottu hajettu kun koottu. Asiin haala kanaan sagalee dheeraa tiin lama taati jechuudha. Koottu yoo ka jennu taate taanni jabaatti jechuudha. Tarmii itti aanu keessatti maal jabeessuu laaffisuu ilaalla jechuudha. As keessatti koottu ka jedhu kana keessatti taanni jabaatti. Koottu abbaan kee koottu siin jedhe. Amma osoo akkaatti yoo kawaamnu taate kootu
kootu jettee ammatuun kootu abbaan keessi waamee kootu jecha jedhudha jechuudha. Asirratti caadhaan kaka'u kana caasaa caa asii fudhannee jirra saa fudhannee jirra caasaa jennaan. Caasaa mootummaa caasaalee qaama meeshaa tokkollee jechuu dandeenya jechuudha. Caasaa jennaan caasaa casa jennaan jechuudha. Osoo akkatti gabaabsine casa jennaan casa wanti jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu caasaa jennaan haalli haalli dubbifama isaa fi barreeffama isaa kana fakkaata jechuudha. Okay, wantoonni hedduun isinii gale jedheetinii yaada. Amma asirratti fakkeenyaaf ammallee jecha tokko haa ijaarru. Mee dheeraa kan jedhu kana dhee asitti fudhanne jechuudha. Dhee kan itti kunu asitti fudhanne dheeraa tunillee dheeraadha kunillee dheeraadha jecha dheeraa jedhu. Jecha dheeraa jedhu haala kanaan barreessine jechuudha. Dheeraa amma osoo akkana goone dheeraa jedha malee dheeraa jechuun maal jechuudha? Dheeraa wanti jedhu hin jiru. Kanaafuu dheeraa jenne haala kanaan sagalee keenya dheeressinee yookiin gabaabsinee hima nu barbaachisa. Jecha barbaanne san barreessina yookiin immoo sagaleessina jechuudha. Sagalee yooniin dubbachiiftuun lama iddoo tokkotti dhufte sagalee san ni dheeressi. Yoo dubbachiiftuun takka qofa taate sagalee san ni gabaabsiti jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaan maal jennaan? Buu jennaan kanaan immoo buu jennaan jechuudha. Buu jennaan kanaan immoo buu jennaan garaagarummaa qaba jechuudha. Buu naa fi aayoo itti daballe asitti buna jedha. Kunifoo naa fi aayoo itti daballe buunaa jedha. Himni keenya likkii miti jechuudha. Kan sirrii ta'uu danda'u yoo bifa akkaataa afaan Oromootiin yoo dubbisne yookiin sagaleessine qofaadha jechuudha. Kana fakkaata. Okay, kan inni itti aanus immoo paartii itti aanu keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Ammaaf kana qayyabadha. Gaafa itti aanu sagalee jabaa, laafaa, dheeraa, gabaabaa akkuma jenne sagalee jabaa fi laafaa waliin ilaalla.